ركاه اللي باس في وان هولي قدي كان نجلا قولي كان هند اللي ننكينه والله ننشمينه كان هندا أكا أبوليسا غرا وجين الله تاني تكون ندوكا دابته وفتنا كابي نجلا فيغا توري وهندنا قولا توري باي tokko wallahi galateeffachuu barbaada walii kiyya baay'ee naa galatoome obboleessa kiyya qaali galatan barbaada mataa si dhumbadha wallahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو متقاري متقالي رفنا جرى الحمد لله هر الله يسيني هر وانقمتشوتين رفنا وانقمتشوتين يسيني رفنا درسا نمني يعني غلطي فتشو بربادو جرى باية توكو دوغا دبچو تاتي نما باية غلطي فتشو بربادو جرى إنن سن إن جتنيو أنن سن أتلا أسمع جرون وانو برجرا وان والله جتشون إن نمانو نمانغوني ناقودا توري ندو كركته بوتا ركو كيسا سلا كإنو يو اتدادة تمي جتشو ركو سنت سنتا مالي ركو كيسا نما يو باسو هندن دسو جراني وسو اتدادة تاجران anaaf jedhee jechuudha lubbuu isaa qaalii tana fuudhee rakkoo keessa galchee ana achi baasee jechuudha kana achirree na baasee rakkoo narraa nafne hanga na dhukkube hunda na duuka taabee fuudhetu mana kiyyatti na galchee abboono achi rakkoo tanarraa si baase mabooda uf dabbarii akka feete naan hin jenne na duuka rakkataa turee jechuudha ergachi na baaselle na duuka rakkataa ture mana ufiitti na galchee ogeessanatti fidee na hakkamsiisee achirraa kaafellee baasa fi waan holii gadii kana na jala gore kana hundallee nan qeeyne wallahi nan ceemmine kana hunda akka obboleessa garaa wajjin dhalatanii tokko na duuka dhaabbate wallahi yeroo tokko akka na godhe dhukkubinsa nu isinitti himin kana waa'ee garaa oofaa kanaan waan na godhe hatta obboleessuun nama qeeqaa jechuudha sii gale inni hatta san hundallee nan qeeyne ufitti na qabee na jala fiigaa ture waa hunda naa godhaa ture baay'ee tokko wallahi galateeffachuu barbaada walii kiyya baay'ee naa galatoome obboleessa kiyya qaali galatan barbaada mataa si dhumbadha wallahi nama nyaatu malee abboo bar bineensi gurbaa san isa biratti bineensi bar nama rahmatu goda mamme biratimo bineensi rahmata qaba bar rahmata maal qaba kuni ilmu manama irraayu dhalatun anna shakkisiisaa jira gurbaa kana jaldeessa jennaan jaldeessa gurraacha bar jaldeessa ma biyya kennaa sanillee me jaldeessa gurraacha gara hindii kanatti argamu kana marra ande min yoo nama fiigu waa tak kadachi mara orru nama balleessu midhaan nama mara boqqolloo nama mara ciree fittu sani kana achirra baasee har'a mootu gammachuu biraa fuudhee ijoolleeti yaan akkuma argitan viidiyoo duraa irratti argitan viidiyoo kiyya irratti argitan san irratti ijoolleeti yaa wal na argisiisee achirraa deebi'ee maatii kiyya waliin nu gahee hunu amma gammachuu sanirraa achirraa gabbaanee makiinaa keessa teennee isinii haasaa jirra an awwal wallahi jechuun waan siin jedhu na dhiba jechuun akka itti si galatoomfadhu na dhiba jecha siif dhaba jechuudha Waliin jirra abshir ammallee wanni takkatti asiin jedhu yartuun yeroo eeggattee bootaa eeggattee nama miidhuudhaaf deemti uf eeggadhu mutaka fiddo mammemo sababa mammen ana qabaan angoo qarayu gaaf diriyo akkasitti akka dheefa kiyya dhukkubsate fayyaa dhabe amma ababar video imaanu jiraata yoo arge amma yoo arge roo imaanu jiraatu na fakkaata ima du'aayu video gaafati ariitee jala ba'e ergasi barumsaa dhukkufadhe jedhee tokko yaade ima dhukkubsate gaafsan achas na dhukkubee daa'imni ariisa kan keessanii akkasitti ofirra alba'eense akka yeroo saniiti fayyaan arganne qabbanamu maalin na dhaye jedhan yeroo fedhe gabbaa'ellee maal muddamsu kan kee akkas ta'e video an agasii as argee beeyta rakkoon maamme maalin beeyta akka dhiira sitti asin bahu duuba duuban waan hin taane sirratti wannaa godha
تاني موتو أبدا أما بودا ركو اللي بل اللي هما كمو يولين جرا أنجما كيان إن شاء الله ركو تكنسين تو ركو تكنسين تتانان أني دبرتي كنا أما بودا ركو نسيسو مو إني دفع أما بودا ديرته أيه ركو نسيسا وفي أما دادات مجرا بيت أكن مروين كيس جرو إيه بر دادوي ركو إنك بو كوت يجرين أني بكفيتتي akkasitti osoo dhufe rakkoo miti bar akkasitti osoo dhufe sitti achi taruu dhiisi anumaan wal fahamna bara awwal wanni itti beekuu qabdu akkasitti sitti hin dhufu si dagachiisee yaani bootaa namni inni yannetti sa'aatii namni inni yanne si nyaata ammallee ijoollee hooladhan kuulii takka ujala ofii azaa naman godha ijoollee san kararra dabarsinu malee hin taane beekte alatti guuraalee simu takka saniitti yaadde sanniin fuunetuma shiimoo sanniin fuune gumaamamatti ganna waan biraan goon fuunetuma gumaamatti gannas sunniin nun dhibdu silaar guyyaa gammachuuti guyyaa kana haasa'u miti isuma harka deeffachuu fedha maammee ma barbaadaa yaa maammee yoo harkaan hin qabatti fayyaan argadhu maammee laaftudha haga gaafa isa harkaan qabadhutti fayyaan argadhu abadan anatu maammee jechuudha akkaataa itti qabnu akkaataa waa hundaayyuu maammee moo mistira isaa hudduu isaa beekami maal agaati wallahi haguma isa harkaan gadhu amma maammeen sin keessa dhaatti wanni maammee akkana muddee bootaa eeggatee yaani kararraa haala keenya wanna osoo nu haala mijjeeffatin kararraa nu qabuu barbaaduuf maaliin beektaa waan keessa wal beeynuuf likkii waan wal beeynuuf saniif kararraa nu qabuu barbaada badee amma silaayyuu amma akka gaafa saniitti badee jira hafuurri isaatu dhabame amma beektaa inni illee homa yaadaa jira akka yaada isaatitti anillee isuma eegu jira wal eeggatu jira amma anillee amma haga gaafa isa harkaan gadhuuti fayyaan argadhu wallahi omata akka kasanii dhiinni kiyya kun gannan deebi'u abadan haga isuma harkaan qabadhee mana dhaqee dooniyaa keessa kaayee manaa isan fuudhiin fayyaan argadhu abadan sangoonu malee maammeenuu nama inni nama dawwasiisee waa nama godhee nama qabaame amma nama dhaqee jira masaa gumwannaa shuwaalaa keessa kaayee baasa inshallah rabbi akkanatti hinaftu jechuudha waan ta'e beektaa awwal duraan bar amma rahmatummaa nu keessa baasee jira beektaa amma booda walii rahmata godhuun jiru dura turte wal kadhanne duraan baay'ee tokko yaani tanamummallee keessanii jirti gizee ajjarsiiti san abboo gurbaa kana gadhiisaati gaafa achi wali gabbaani waliin hirru taa'aati jedhee abboo wallahi yoo dhiira taate kottu itti dabalamtanan jedhe ما تزيد بالير دفتين أبافتي مي أكديره سنو هاري سيده تكاچي كايه تكاس كايه جلدي زمرا چغوري سنيس توكيچه تو قبه كرر دبم سيسه باز اي سجرا غافسين ندو كوبجره مستشفى ديما جرا انكي جبينو اچما فو جرا مالي انتيا تو ستي مامي انا بيغا اچي ديمه فيديو ورابوف نمني سباسون جيرو لفديتو دادتو داف abadan namni isa caala afaan qabu jiru akkanni lafadhiiraa sitte sin dhufula akkanni lafadhiitutti namatu kaan duwara baakaan dinama dhawu kana balbal dura kaatti haarisa jabaa qabu kana boyoo dhaadatu viidiyoo irra ba'e itti si dabala jedhe bar viidiyoo saniin aga ba'e ilaale qilleessa irra bararu kana of duubaa qabu boodigaardii ummata irriba ofiitu rafeen quufne tabalbala irra teettee muydu mallaqa jecha balbala irra teettee muydu achi kaayee dhaadata akka nama jabaa ofiitti furrafti bar nuti amma waan jennuun karama gabaabaa haasaallee ittiin dheeressinu maammeen nagaha barbaadaa waan hin jirreef laa amma achi osoo innuu nagaa barbaade nagaan barbaadu yeroo makamuu nageenni isaan ta'u laa amma osoo innuu dhufee nagaa hin barbaadadeef wallahi nagaa hin feenu kalaas haga isa irra deemnutti takki yookiin ruuyi baafachiisu takki yookiin inni magaalaa kana gadhiisee magaalaa kana nu jala baafachuu tanuma wanni nuti qabanne teennom dirqama namichi nama gorsaan deebi'uu miti waan ta'eef magaalaa tana keessa waliin hin teennu yookiin inni nu jala baafachuu yookiin ruuyiin asitti isa baafachiifne nu baafachuu asii bas amma jechuun osoo inni nageenya fedhe hin feenu nu argaa ke nageenya maaliif bootaa itti amanan hin qabu wanni dura turte gaararraa beekamu yoo sibira geellee sima fakkaata yookaan dadhabne kalaas kana waan ta'eef amma booda maammee amanuu hin dandeenyu waan ta'eef furmaanni yaani nuuf ta'u amma booda isa akka dhiiratitti qabnee waan jiru hunda irraa finnee wayin isa baafachiisu wayin immootu waan jiru hunda abba haga karama wannaatiin nummaan karama nu feenuun
karama ufii kennan feenu fixuudha malee maammee amma booda osoo innu as bahee kan sila dhiifama wanni kunuu ka jedhu taate dhiifama isaa fudhatee tuqiletti haa ta'u. Wallan namni fudhatu hin jiru abbo dura turte sun dhiifama. Wal amanuun kutee jira amma booda. Kiyyaan jaararraa abbo wanni gara itti deebi'e akkuma wanna qayyaramaa deema gararraa mukumarra taa'e irratti qayyaramaa deema yoo nama argillee uffatuma ofirraa qabdu san deebi'ami inni illee akkasuma. Ati amma kana yoo kophaa deemtu. Yoo kophaa deemtu innuu fuulduraan sitti hin dhufu innuu fuuldura kana amani uf eeggataa deemi rabbi si haa eegu. Ani bakka inni jiruun barbaadaa yummee naa qabu yoo dhiiruma ta'e. Tataani mootu inshaallah maame yoo akka dhiiratitti ka haasa'uu barbaaddu taate mee silki maanuu wal beellamnee jechuudha wal beellamnee bootaa ana jedhetti bootaa nusiin filannu laal nusiin filannu bootaa ufii filattetti akkasitti walii baana. Duuba deemtee waan fokkataa hin dalaginiiti siin jechuu barbaada. Dhaamsan sii qabu kana hordoftoota kiyya dhaamsan qabu mootu isinillee galatoomaa warri nu abaartanillee warri nuuf dallantanillee warri nutti dallantanillee hundi keessanuu galatoomaa baay'ee isin jaallanna isin kabajna. Nu jajjabeessaa mucaa kanallee nu jajjabeessaa subscribe like share godhaa fi YouTube isaa kana baay'ee ol guddisaa fi isiniin jedha. Inshallah nama guddaa yaani nama jabaa nama eenyuun waan eenyuun naan godhin waan firri kiyya naan godhin naa godhe amma booda jechuun an waa takka rakkoon takkallee inshallah akka sirra geenne abdiin qaba yoo rakkoon sirra geenne nafseetii oolchii jechuudha. Durumayyuu barmaamee maali beekta waliin beeynu nan beeku isan beeku. Gaafa inni si qabirraa ani jechuun isa hordofee dhufe malee dura isan beeku waan kiyyan beeku. Laakiin ammoo bilbileellee gaafadhe abboo nama kana maa dirartaa gadhiisii jedheen. Abboo xeennu naan jedhe. Isa malee dhiirri waan jiru yuun se'u. Kootu naan jedhe tuuti dabalamta abboo ka isa barbaaddu kunu. Abboo taa'iiti nama kana gadhiisi miskiinatti taphatini. Hayyara koon qabu walee aybaanaa jedheen. Yoo an gurbaasan guyyaa ta'e takka bullee borumtaati jala fuudhinan namaa miti jedheen. Akkasuma qaalii guuttee. Akkasumatti dhaqee baasee dhiirumtii kiyyallee itti mul'ise. Laakiin ammoo namni waan hin taane nama dawwakee nama miskiina karaa irraa qabee dararuu miti. Daarekti aybee namni wal dhiira tokkoof tokko jechuu yoo ta'e. Haadhi wal mo'atuun baruma jiru namni lama amma ammoo siidhumatteerti qalaasan tarteerti barri kee namni si jala amma ija qabatu hin jiru. Amma afaanti si cabaan asfuunee si jalatti wanta qoonela inni irraa quuncifta laal inni rifeensan qabu beete rifeensa san akka lukkuutitti irraa haannaa yoo irraa quuncifta laala irraa haaduun kabajaadha bishaan oowwaa itti naayitee akkatti irraa guurta laal gammaddanillee baga gammaddanii guutuun keessanii muraafuu hundiyyuu isallee jibbitan ka jaalattanillee galatooma maraafuu baasee galata rabbiin haa ga'u rabbiin galatoomii isin jedha habiibii kiyyaa isin irratti illee dheeressine nu jajjabeessa mucaa kana nu jajjabeessa subscribe like share godhaa fi yoo jaalattan godhaa yoo jaalachuu baattan dhiisa ummata akka rakkoon qabu. Laa ummanni ummata gaariidha jechuun nuuyyuu wanni nu arrabsaniif beekta amma koomintii ilaaltee rifatteeti hin rifatin ummanni maaliif nu arrabsan beekta nuuf nu arrabsanii warri nu arrabsu kun illee sharrii nurraa hin qabanii nuuf nu arrabsaa jiranii kan nu gorsanillee akkasuma jiranii. Kunneen hundinuu numaafi dirqama ammoo nu arrabsuun yoo koomentiin arrabsa yoon arginan na dhukkubaayoon torbee koomentiin arrabsa yoon argin na dhukkubaayo kana waan taateefi kana rifatin sin jedhaati. Nagarra nu jiraadhaa sin jedhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.